እንበለደዌ ወይማም እንበለጻማ ወዲካም አመከሞ ያብጻን ያብጻይኩም እግዚአብሔር በሰላም ኢቤፊ ዱኩብሳቾኬ ቤሉ ፊ ደቡኬ ከን ወቀብሲስ አያና ይፈፈኖኬ ፊ አያዱ አኩዌቲን ነጋቲን ወቀብሲስ ዋቀዮን ከንጃለተን ዋቀዮ እስነን ከንጃለቱ ሁንዱም ተከሰን አከም ጅርቱ አከም ዮነጌሰን ያከሚን ቱርተኒ ጉያ ሐራቲን ከኑጋይ ገለኒ ኡልፍኒ ኢሳቲ ፊ ሃተው አከፈዳፊ ጃለለ ዋቀዮት ቱርቤ ዱኩቢ barnoota keenya kutaa sadaffaa yookiin immoo guyyaa sadaffaa irra keenya jirra. Barnoota keenya torbee dhukkubbii roobiin yookiin immoo guyyaan sadaffaan maal jedhama jennee gaafa ilaallu guyyaa marii yookiin immoo guyyaa dabarsanii kennuudhaaf itti murteessanii jechaadha. Guyyaan kun immoo guyyaa murtoo jedhamteetu beekamti. Akkuma beekamu wantoonni amma haasa'aa jirru kun hundumtiyyuu macaafa qulqulluurra kan jiru kitaaba qulqulluudhaa alatti torbee dhukkubbii wantoonni yaadannuuf raawwannu kun hunduu kitaaba qulqulluurra kan jiru kitaaba qulqulluurratti kan ergamu ta'uusaa isiniif mirkaneessuun barbaada. Wangeela qulqullicha Maatewos boqonnaa 26 lakkoofsa 1 kaasnee gaafa ilaallu Ayhudoonni gooftaa keenya dabarsanii kennuudhaaf guyyaa itti murteessanii guyyaa marii guyyaa murtoo jenneetu guyyaa kana waam. Mana angafa lubootaa yookiin immoo baliqa kaahinu baqayyaaffaa gibbii angafa lubootaa mooraa qayyaaffaa keessatti walitti qabamanii Iyesuusin dabaatiin qabsiisuudhaaf ajjeesuudhaaf mari'atanii haa ta'u malee ummata biratti jeequmsi okkorri akka hin kaaneetiif ayyaanni kun haa darbuu jedhanii jedha. Nama rakkoodhaaf dabarsanii kennuudhaaf fannoo irratti fannisuudhaaf du'a namootaatiif kan walitti qabamnu saamichaatiif lubbuu baasuudhaaf nama ajjeesuudhaaf warreen walitti qabaman ni jiru. Guyyaan kun guyyaa marii isa dhumaa mooraa qayyaaffaa keessatti walitti qabamanii hangafni lubootaa mooraa qayyaaffaa keessatti walitti qabamanii guyyaa itti mari'atanii fi guyyaa itti murtoo laatanidha. Wangeela qulqullicha Maatewos boqonnaa 26 kaasnee gaafa ilaallu Iyesuus jechoota kana hundumaa erga xumureetiin booda duuka bu'oota guyyaa lamaan booda Faasikaa akka ta'u ni beektu. Ilmi namaa fannifamuudhaaf dabarsamee ni kennama jedhe. Yeroo sana hangafni lubootaa jaarsoliin biyyaa Qayyaaffaa kan jedhamu dursaa lubootaa mooraa isaa keessatti walitti qabamanii jedha. Iyesuusin dabaatiin dabarsanii qabsiisuudhaaf ajjeesuudhaaf mari'atan. Marree guyyaan kun guyyaa marii guyyaa murtoos. Haa ta'u malee garuu ummata biratti jeequmsi akka hin kaane guyyaa ayyaanaa hin ta'in jedhan. Iyesuus Biitaaniyaa mana lamxaamichaa Simi'oon otoo taa'ee jiruu dubartiin takka gatiin isaa guddaa kan ta'e baay'ee qaalawaa kan ta'e shittuu albaastiroos bilqaatiitti qabattee gara isaatti dhiyaatte. Maaddii irras taa'ee osoo jiruu mataa isaa irratti ganna qixxe. Duuka bu'oonni kana arganii ori'anii badiin kun maaliifidha? Ummanni kun gatiidhaan gurguramee hiyyeessotaaf otoo kennamee ture jedhan. Iyesuus isa kana beekee akkana jedheen, hojii gaarii hojjetteetti dubartiin kun maaliif ishee dadhabsiistu? Hiyyeessonni yeroo hundumaa isin faana ni jiraatu, ani garuu isin faana hin jiraadhu. Maal nu agarsiisa? Hiyyeessonni yeroo hundumaa isin faana jiraatu. Kana gaafa jedhu fooniin nu biratti kan argaman, har'a beela'aa kan jiran, har'a dheebochaa kan jiran, har'a dhibamaa kan jiran, har'a rakkachaa kan jiran, har'a waan nyaatamu, waan dhugamu, waan uffatamu, waan keessa jiraatamu dhabanii karaa irratti mana jijjigaa irratti bu'oo lolaa keessaa sharaa waxxiranii qorrii fi bokkaan aduu fi
dukkanni irratti kan dabaree daddarbu danuu isaanii jiru. Maarree Kiristoos fooniitiin har'a malee isin faana hin jiraadhu, bor isin faana hin jiraadhu, ani gara abbaa kootti deebi'ee tan deema. Hiyyeessonni yeroo hundumaa isin bira jiru, garuu isaaniif homaa hin goone. Ani immoo kanaa olidha, anaaf na barbaachisa jedhee gooftaan keenya ni dubbata. Isheenis shittoo kana qaama isaa irratti dhangalaastee awwaala isaatiif taasiste. Dhugaan isiniin jedha, wangeelli kun addunyaa hundumaa irratti bakka kamitti iyyuu iddoo lallabamutti isheen kan isheen raawwatte immoo yaadannoo isheetiif ni ta'a jechuudhaan itti dubbatee jedha. Yeroo kana Yihuudaan inni qoraa inni jedhamu 12 keessaa tokko gara lubootaa hangafa isaaniitti deemee, maal naaf kennitu yoon dabarsee isiniif kenne? Isaanis qarshii 50 30 madaalaniif yookiin immoo kennaniif. Sa'aatii sanaa eegalee dabarsee kennuudhaaf sa'aatii mijataa ni barbaada ture jedha. Ayyaana Maxinoo guyyaa jalqabaa duuka bu'oonni isaa gara Iyyesuusitti dhiyaatanii Faasikaa akka nyaattuuf eessatti sii qopheessinaa ittiin jedhan. Innis gara magaalaatti jaarsolii biyyaa bira deemee, yaa barsiisa, yeroon koo dhiyaateera, gara duuka bu'ootaatti waliin si faana Faasikaa ni taasisnaa ni siin jedhaa ittiin jedhaa jedhe. Duuka bu'oonnis walii isaaniitii taasisan, Faasikaa qopheessanii yeroo dhiyoos 12 keessaa tokko maaddiirra taa'ee yeroo nyaatan, dhugaan siin jedha, isin keessaa tokko dabarsee na kennaa. Baay'ee isinii gadde tokko tokkoon isaa, yaa gooftaa nu hidhaayi ittiin jechuu eegalan. Innis deebisee ana faana harka isaa waciitii keessa seensisee kan nyaate na kenna. Ilma namaas waa'ee isaa akka barraa'e ni deema. Haa ta'u malee ilmi namaa dabarsee kan itti kennamu, dabarsee kan kennama sanaaf wayyoo jechuudhaan namni sun otoo dhalachuu baate isaaf wayya jedhee dubbate. Dabarsee kan kennu Yihuudaanis deebisee, yaa barsiisaa ana dhaayii jedhe, atuu jettee jedhee deebise. Yeroo nyaatanis Yesuus buddeenicha kaasee eebbisee duuka bu'ootatti kennee, hoodhaa jedhee, kun foon koodha, kun immoo cuwwaa koodha, xoofoo koodha jedhee galateeffate kenne. Akkana jedhe, hundumti keessan isarraa dhugaa. Waa'ee namoota hedduudhaaf kan dhangala'u, kan dhiifamaa, cubbuu dhiifamaa, kan kakuu haaraatii, dhiigni koos isa kanadha. Haa ta'u malee isiniin jedhaa, mootummaa abbaa kootii isin faana wayinii kanarraatii isa haaraa hanga dhugutti, hanga guyyattii sanaatti har'aa eegalee hin dhugu jechuudhaan faaruu erga faarfataniin booda gara Dabra Zayititti ol ba'anii jedha. Galanni ulfinni isaatiif haa ta'u. Kanaaf egaa guyyaan kun waa lama kan of keessatti qabudha. Yihuudaanis dabarsee akka inni kennu kan itti himame guyyaa marii fi guyyaa murtooti. Inni jalqabaa akkamitti dabarsinee kennina, akkamitti fannisna, akkamitti ajjeesna. Keessumaa Yihudaan haala mijataa eeggataa ture jedha. Maatiiwwan Waaqayyo haala mijataa eeganii qabeenya namaa kan fudhatan, lubbuu namaa kan balleessan, jireenya namaa kan balleessan, matatiidhaan, xinqolaadhaan, hafuura hamaatiin, hojiiwwan garaagaraatiin jireenya namaa kan sakaalan baay'ee isaaniitu jiru. Yihuudaanis yeroo mijataa eeggate Kiristoositti miira dursee, garuu ana dhaayi, dabarsee kan si kennu ana dhaayi. Phexroosiin, isin keessaa lukkuun otoo hin iyyiin yeroo 3 guyyaatti nagana gaafa ittiin jedhu ana dhaayi akkuma jedhe, lakki yaa gooftaa sirratti kun gonkallee hin ta'u jedhe Phexros akkuma dubbate, Yihudaanis ana dhaayi jedhee gooftaa isaa gaafate. Atuu jetteetta jechuudhaan gooftaan keenya dabarsee kenne. Egaa hangafni lubootaa mana Qayyaaffaatti guyyaa kana
tokko akkaataa dabarsanitti hin kennan. Inni lammaffaan immoo guyyaa itti murtaa'ee dirqama bakka du'uu qaba. Haala mijeeffatanii Kiristoosin qulqulluu dabarsanii yakkaa fi badii tokko malee gochaa tokko malee raawwii tokko malee otoo homaa hin raawwatiin isa addunyaadhaaf jedhee foon ilma namaa uffatee beelaa beeluu baasee dheebotaa dheebuu baasee warra qullaa ta'eetti uffisee woboo diriirsee naafa diriirsee jaamaa ija banee hafuur hamaatiin warreen rakkatan warreen du'an illee dabalataan kaase kana guyyaa irratti mari'atan akkamaa goonu maalaa goonu jedhanii marii isaanii guyyaa kana itti mari'atan. Kiristoosin qulqulluu dabarsanii kennuudhaaf murtoo isa dhumaa irra ni gahan jedha. Guyyaan kun guyyaa marii fi guyyaa murtoo jennee bifa lamaatiin wangeela qulqullicha Maatiyos boqonnaa 26 tokko kaasnee gaafa ilaallu guyyaa mariiti. Har'as namoonni waan gaariif mari'atan jiru, namoonni waan hamaatiif mari'atan jiru. Misoomaaf kan mari'atan jiru, badiif kan mari'atan jiru, nagaaf kan mari'atan jiru, jeequmsaaf kan mari'atan jiru. Lubbuu namaa balleessuuf kan mari'atan jiru, lubbuu namaa oolchuuf kan mari'atan jiru. Mari'atanii dukkanaatiin dhoksaatiin gochaa namaa malee namarratti ragaa bahanii dabarsanii du'aaf kan nama kennan, sobaatiin dabarsanii kan nama hidhan, gara mana murtootti kan nama dabarsan, kan namarratti murteessan, yakkaaf badii kan namarratti raawwatan danuu isaanii jiru. Maatiiwwan Waaqayyoo nuti kanarraati maal baranna? Warri dhugaa dhiisnee sobaan namarratti murteessinu, warri qabeenya namaa sobaatiin fudhannu, warri lubbuu namaa sobaatiin baasnu bara kana keessa maal keessa jirra? Maal hojjechaa jirra hoo? Maal raawwachaa jirra hoo kan jedhu beekuun hubachuun barbaachisaadha jechaadha. Egaa wantoonni amma raawwachaa jiran kun torbee dhukkubbii wixataa kaasnee hanga ammaatti ilaalaa jirru kun kitaaba qulqulluurra kan jiruu fi ta'ee dhugaa manni kiristaanaa keenya sirnoota isheen raawwattu kitaaba qulqulluu keessa kan jiruu fi kitaaba qulqulluu irratti kan argamuuf kan barraa'e ta'uusaa hubachuun hunda keenyarraa ni jira jechaadha. Kanaaf torbeen dhukkubbii guyyaan sadaffaa roobiin guyyaa marii fi murtoo guyyaa itti dabarsan Yihuudaan guyyaa haala ittiin dabarsee kennutti mari'atee isaaniif walii galee qarshiin 30 isaaf tilmaamamedha. Imbala dawwee wayimaam imbala tsaamo dekaam amakamoo yaabsaan yaabsaayikum እግዚአብሔር በሰላም ዲቤ